Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu punti keessanuu nageenyi koo kan jaalala kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Hundallee viidiyoo isinii qabadhee deebi'een jira. Viidiyoo kanaan qabadhee isinii dhugaa baay'ee na gaddisiise jechuun baay'ee natti gadde dhugaa dubbachuudhaaf. Duuti hin jira, du'uun hin jira. Bakka ciisanii erga rafanitti ka'uu dadhabuun kun baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee itti gaddee viidiyoo kana qabadhee isinii deebi'e. Garuu ergan dhagahee xiqqootu ture jira. Hojiidhaan biizii waan ta'eef isin biraan hin geenye. Dura osoo gara wanni itti achi hin darbin jechuudha. Gara dhaamsatti achi hin darbin akkamitti akka duute haadha mana ishee hojjechiistu yookaan immoo harabdiitti jechuudha irraa dhageessanii warra hin dhageenye jechuudha. Warri kun irra caaliin keessan dhageessan ta'a. Warra hin dhageenyeef hin dhageessanii achittan isin dabarsa. حبيبتي جميلة ما كان فيها شيء لين الظهر هي تغدت جابت اكل مال بيبي كلت مني. انا قلت لها جميلة حطي اكل مالي داخل حرارة داخل صحن وسيري تسوي نوم. الساعة 4 العصر صارت سوت نوم. بعدين الساعة 6 نريد يعني نقومها من النوم هي ما تقوم. ما كان فيها شيء مول ولا قالت راسي يعورني ولا انا مريضة ولا اي شيء. بعدين يقومها من النوم ما قامت والاطفال يقومونها بعد ما قامت. لما اتصلنا بالاسعاف بالامبولانس اجوا البيت قالوا ان هي ميتة يعني في النوم. يعني هي نامت الساعة 4 الساعة 6 نحن نقومها يقولون هي من ساعة هي اصلا ميتة. يعني قلبها وقف بدون سبب. اليوم هم ودوها البارحة المستشفى. اليوم قالوا يمكن ياخذون تحليل دم. بعد 3 أيام تطلع النتيجة ونعرف هو ليش هي شو سبب الوفاة ليش هي ماتت. الله يصبركم الله يرحمها. ادعوا لها الحين ان شاء الله الله بيسر وهي بتجي عندكم. بس انتوا الحين لازم تصبرون امها وادعوا لها بالرحمة. ادعوا ان هي بسرعة توصل وتجي عندكم. Akkasiin jettutti kun akkuma isin dhageessan kana sa'aatii 4tti raftee sa'aatii 6tti yeroo kaatu duutee argamte jettee halkan iyyuu miti jechuudha. Misaa nyaattee akka biyya keenyatti sa'aatii 10tti raftee sa'aatii 12tti yeroo kaatu duuteetti ani ishiin argamte jetti akkasiin jettutti jechuudha. Baay'ee nama gaddisa dhugaa rabbi. Halkan guutuu miti daqiiqaa 2 sa'aatii 2 keessatti akkasiin dhageessanitti jechuudha. Baay'ee nama gaddisa dhugaa dubbachuudhaaf. Bara haaraa kan rabbi gaheentu gahaa hanqise akkanatti duute jechuudha. Intalli tuni rabbi waan badaa namarraa haa qabu abboo rabbi nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Ani baay'een itti gadde jechuun baay'ee na gaddisiise. Duuti hin jira, dhibamanii du'uun jira. Ammootiyyuu namni akka argutti jechuun badadamee jechuudha du'uun jira. Sa'aatii 2 sa'aatii 4tti raftee yeroo 6tti kaatu sa'aatii 2 keessatti intalli tun duutee kan argamte. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudha. Haasa'umatti illee baay'een tolu. Ani immoo dhugaa dubbachuudhaaf wanni nagarrame namittummaan yookaan ammoo harabdummaan ishee hojjechiistu hagam amanamtuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf intalli tun sa'aatii 4tti raftee sa'aatii 6tti yeroo duutee argamtu jechuun akka biyya keenyaa 10tti raftee 12tti yeroo duutee argamtu ishiinuu hagam amanamtuudha. Misaa nyaatteetti jette. Rabbiin nama garrama. Rabbi kaduu abadaallee nama haa baasu. Waan waaqarraa dhufe yoo ta'e okay. Nu hunduyyuu sanirraan oolu waan ta'eef jechuudha. Kaa jireenyi biyya ormaa tanaa osoo biyya ofii keessallee ta'anii hanga tokko yookaan mootiyyuu san durayyuu na dhukkubaa ture ta'a. Waan akkanaa kan maaltu beeka rabbi beeka malee. Akkasii kan akka dhageessanii fi rabbi waan akkanaa kana isinirraa yaa qabu kun hanqisa rabbiiti. Bara 2002 irratti geesse jechuudha. Hanqatuun ishiin kun baay'ee nama gaddisa dhugaa dubbachuudhaaf. Viidiyoo kana qabadhee isinii deebi'ee deebinee wal arginutti nagaan naaf tura.